Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu ana Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduudha. Itti aansuun gabaasaa oduu qabannee isiniif dhiyaanna. Xumura sagantaa keenyaatiin ammoo hongee kibba Oromiyaa godina Booranaatti mudate irratti kan fuulleeffatu qophii mata dureen isaa kibba Oromiyaa godina Booranaatti hongee dhalateen wal qabatee beelli seene ammallee uummata miliyoonatti herregamuuf yaaddoodha jedhu isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Irra deebi'uudhaan Aishamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa keessin dhageessu an waaqoon oletti. Barsiisonni manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee dhiibbaa ulfaataa keessa jiraachuu himan. Hidhaa fi doorsifni isaan irratti raawwatamaa jiraachuu kan himan barsiisonni mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu caasaan finxaaleeyyii Amaaraa manneen barnoota afaan Oromoo Finfinnee dadhabsiisuu irratti hojjechaa jiru jedha. Dhiibbaan kun alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti fannifamuu dhoorgamuu isaa booda akkaan hammaachuutu himame. Manneen barnoota afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamanitti barsiisaa ta'uu kan himan namni OMN dubbisi tokko barsiisonnii fi barattoonni Oromoo dhiibbaa jala jiraachuu dubbata. Caasaan jibba afaan Oromoo fi Oromummaa qabu bulchiinsa magaalattii keessatti ijaaramuun barsiisota manneen barnoota afaan Oromoo bittanneessuu fi hidhuu irratti xiyyeeffateera jechuun hima barsiisaan kun. Finxaaleeyyiin Amaaraa magaalicha keessatti ijaaraman bulchiinsi magaalichaa fi biiroon barnootaa Oromootiif hojjeta olola jedhuun harka lafa jalaatiin manneen barnoota afaan Oromoo waggoota dura hojiitti seenan arfan irratti dhiibbaa taasisaa jiru jedha. Manneen barnoota afaan Oromoo qofatti adda baasuun hanqina dhiyeessii meeshaalee barnootaa fi qacarrii barsiisotaan akkasumas teessumaa fi kan kana fakkaatan dhoowwachuun dadhabsiisuuf yaalaa akka turan yaadachiisu maddeen. Ji'oota murtaa'ees ammoo manneen barnoota afaan Oromoo adda addaa keessaa barsiisota sabboonummaa qabanii fi ciccimootaan maqaa jijjiirraatiin gara manneen barnoota afaan Oromoo hin taanetti dabarsaa jiraachuu fi kanneen didan hidhuu fi doorsisuun finxaaleeyyiitiif tarsiimoo haaraa ta'eera jedhu barsiisonni OMN'if yaada kennan. Mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa barsiisonni ciccimootaan ari'atamuu kaan ammoo hidhamuu akkasumas maqaa jijjiirraatiin gara manneen barnootaa birootti sochoofamaa jiraachuutu himame. Sababa kanaanis barattoonni hedduun mufatanii barnoota addaan kutaa jiru jedhu barsiisonni OMN dubbise. Dhiibbaan godhamaa jiru kun alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa keessaa buusuu fi akka hin faarfatamne dhoorguudhaan wal qabatee mormii barattoonni kaasaniin rifachuun humna manneen barnootaa afaan Oromoo dadhabsiisuuf tarsiimoo akka haaraatti dhimma itti ba'amaa jirudha jedhan. Komii barsiisotaa kan giddu galeeffachuun hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Zalaalam Mulaatuu qunnamuuf yaaliin nuti goone hin milkoofne jechuun kan gabaase OMN'dha. Marii imaammata ce'umsaa
haqa kenneen morman paartiileen mormitootaa walgahii addaan kutanii bahan. Qabxii filmaataa imaammata ce'umsaa haqa irratti jimaata darbe marii magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa oole irratti kanneen hirmaatan bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa marii sana mormuun walgahicha dhiitanii bahaniiru. Paartiileen mormitootaa maricha mormuun bahan marii imaammata ce'umsaatiin dura mariin biyyoolessaa geggeeffamu qaba. Saniin alas lollee fi walitti bu'iinsi biyyattii keessaa dhaabbachuu qaba jechuun akka mormaan ibsameera. Walgahii marii imaammata ce'umsaa kana kan qopheesse garee ogeessota imaammata ce'umsaa haqaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u, akeekni marichaa galtee imaammata ce'umsaa haqaaf walitti qabu kan jedhu akeekkate akka ta'etu himame. Yaadni gama paartiilee siyaasaan kenname haqni ce'umsaa kun yeroo kan eeggate akka hin taane dhimmoota marii biyyoolessaa irratti qooda inni qabuu fi haala nageenya biyyattii keessa jiru kan giddu galeessa hin godhanne ta'uu ibsanii dursa argachuu kan qabu jeequmsaaf fala kaa'uu fi mariin biyyoolessaa dursuu kan qabu ta'uu kaasan. Rakkoon jiru rakkoo siyaasaati malee dhimma haqaa qofaa miti jechuudhaan paartiileen siyaasaa mormii mul'isan. Yaada waloo irratti wal ta'uu isaaniitu ibsame. Utuu marii siyaasaa hin taasisin marii dhimma haqaa taasisuun tartiiba isaa wal darbeera jechuudhaan ejjennoo akka qabaatan gabaafameera. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti gabaasaa oduu qindeessine oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Daangaa naannoo Sidaamaa fi Oromiyaa irratti walitti bu'iinsa dhalatee lubbuun namaa bahutu barame. Dhiyeenya daangaa Sidaamaa fi godina Arsii Lixaatti hokkarri tibbana lubbuu namoota 10 olii galaafate. Akka miidiyaaleen gabaafamaa ture wal dhibdee daangaa yookaan ammoo walitti bu'iinsa saboota Oromoo fi Sidaamaa jidduutti uumamee miti jechuun bulchiinsi naannoo Sidaamaa ibse. Obbo Alamaayyoo Ximooxewoos itti gaafatamaan biiroo haqaa fi nageenya naannoo Sidaamaa Addis Istaandaartii yoo himan rakkoo fi wal dhabdeen kan uumame namoota dhuunfaa gidduutti lola dhalateen malee dhimma daangaa fi walitti bu'iinsa sabaas miti jedhan. Obbo Alamaayyoon akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanaan gamalachuu irraa namoonni ajjeefamu akkasumas qabeenya hedduun barbadaa'u isaa ibsanii jiru. Walitti bu'iinsi kunis kan uumame namni sabaan Sidaama ta'e godina Gujii Bahaa ganda Guuboo jedhamutti nama dhuunfaa faanaa wal lolee erga ajjeesee booda maatiin nama du'ee haloo baafachuuf jecha tarkaanfii fudhatanii namoota hedduu ajjeesuu fi qabeenya balleessuu himaniiru. Bulchiinsa godina Arsii Lixaatti obbo Ahmed Haajis yaada obbo Alamaayyoo mirkaneessanii gabaasaaleen miidiyaa namoonni ajjeefaman walgahii waamamanii haleellaan irratti raawwatame jedhu soba jechuun ibsanii jiru. Obbo Ahmed akka jedhanitti lubbuun namoota gamalachuutu badeera, kaan immoo mana jireenyaa isaanii irraa buqqaaniiru, gariin qabeenya isaanii saamamee jira. Haa ta'u malee baduu lubbuu namaaf qabeenya irra gahee qorannoon godhamaa akka jiru ibsaniiru. Hoogganoonnii fi manguddoonni gama lameenii waliin mari'achuun dhimmicha furuuf walii galuu isaanii akkasumas deemsa araaraaf guyyaa muranii akka jiran himan. Daangaalaan naannolee lamaanii jidduutti bishaanii fi marga irratti wal loluun amma durallee akka jiruu fi walitti bu'iinsiwwan akkasii jaarsummaa aadaatiin furmaata argachaa akka turan qondaalonni lamaan ibsaniiru. Oduu xumuraatiin waggoota arfan darbaniif rakkoo waraanaa nurra gahee wal qabatee qonna qotachuu dadhabuun beelaaf saaxilamuu jiraattonni dubbataaru. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa uummanni waan nyaatu dhabee beelaan miidhamaa jiru. Oromoon alaa fi keessaan birmachuun dhumaatii irraan oolchuu qaba jechuun jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Uummanni keenya lixa Oromiyaa rakkoo lakkuu keessatti kufee haala ulfaataa fi yaaddessaa keessa jira kan jedhe jiraataa yaada sagalee bilisummaa Oromoof kenneen uummanni ganna afurii oliif waraana wal irraa hin cinne keessummeessaa turee fi jiru waan qotatee lafaa qabu dhabuu irraa beelaaf saaxilame rakkoo hamaa keessa jira. Gama biraan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa wal ijaaruun leenjii walii laachuun karaa hooggana isaanii Iskindir Naggaa ollaa ona keenyaa kan ta'e ona Buree gammoojjii sulula Abbayaa keessatti leenjii gahaa kennuufiin nutti bobbaasaa jira. Ammas fuula duraaf yaaddoo guddaa qabna. Mootummaan biyyaan bulcha jedhu irratti himachuuf mootummaa itti himannu hin qabnu. Qaamni PP waraana finxaaleeyyii nurratti deemaa jiru dhaabsisuuf fedhii hin qabu jedhan jiraataan kun. Uummanni keenya yeroo ammaa kana akka uummata Oromoo Booranaa fi Oromoo Baalee Bahaatti hanqina nyaataa fi loojistikaa adda addaan
rakkoo hamaa keessa galee jira. Kanaaf uummanni keenya keessaa fi alaa nu cinaa dhaabbachuun uummata keenya beelaan miidhamaa jiruuf deeggarsa akka godhu gaafanna jechuun sagalee bilisummaa Oromoof dhaamsa dabarfataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne gabaasaa oduu isin biraan geenyaa hordofaa. Marii imaammata cehumsaa haqaa kanneen morman paartileen mormitoota walgahii addaan kutanii bahan. Qabxii filatamaa imaammata cehumsaa haqa irratti marii magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa oole irratti kanneen hirmaatan bakka bu'oonni paartilee siyaasaa marii sana mormuun walgahichaa dhiitanii bahanii jiru. Paartileen mormitoota maricha mormuun bahan dura mariin biyyoolessaa geggeeffamuu qaba. Sanaan alas lolliif walitti bu'insi biyyattii keessaa dhaabachuu qaba jechuun akka morman ibsamee jira. Walgahii marii imaammata cehumsaa kana kan qopheesse garee ogeessitoota imaammata cehumsaa haqaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u, akeekni marichaa galtee imaammata cehumsaa haqaaf walitti qabu kan jedhu akeekkate akka ta'etu himame. Gareen ogeeyyotaa walgahii isaa bitootessa 10 bara 2023 gaggeesse kun walgahii lammaffaa oggaa ta'u, walgahii isaa inni jalqabaa ogeeyyii miidiyaaf dhaabbilee siivikii waliin kibxata darbee taasisuu maddii oduu kun ifoomsee jira. Marii paartilee siyaasaa waliin Finfinnee hoteelaa Interleekjeritti geggeeffame kanarratti ogeeyyenni walgahicha qopheessan akka yaada kennaniif carraa bakka bu'oota paartilee siyaasaaf kenname. Paartileen siyaasaa yaadota jajjaboo ta'an dhiyeessanii jiru jechuun maddeen eeranii jiru. Yaanni gama paartilee siyaasaa kenname haqni cehumsaa kun kan yeroo eeggate akka hin taane dhimmoota marii biyyoolessaa irratti qooda inni qabuuf haala nageenyaa biyyattii keessa jiru kan giddu galeessa godhate ta'uu ibsanii jeequmsaaf fala kaa'u mariin biyyoolessaa dursu kan qabu ta'uu kaasan. Rakkoon jiru rakkoo siyaasaati malee dhimma haqaa qofaa miti jechuudhaan paartileen siyaasaa mormii mul'isan yaada waloo irratti wal ta'uu isaaniitu ibsame. Utuu marii siyaasaa hin taasisin marii dhimma haqaa taasisuun tartiiba isaa wal darbeera jechuudhaan ejjennoo akka qabatan gabaafameera. Qofaa isaa dhiyaachuu hin qabu kan jedhus gama paartilee siyaasaan ka'u maddeen gabaasanii jiru. Amanamummaa haqaa cehumsaa kana irratti shakkii akka qaban paartileen siyaasaa kunneen ibsuu maddeen itti dabaluun ifoomsanii jiru. Gama qopheessitoota waltajjii kanaatiin deebii kennameen koomishiniin marii biyyoolessaaf haqni cehumsaa adda adda ta'uu ibsuudhaan haqni cehumsaa ariitiidhaan raawwatamuu kan qabudha. Hanga mariin biyyoolessaa xumuramutti eegamuun hin danda'amu jechuudhaan yaada isaanii laatuun ibsameera. Akka walii galaatti paartileen siyaasaa waltajjicha irratti hirmaatan dhiitanii bahuun waltajjicha akka bu'aa dhabsiisantu ibsame.
rakkoon siyaasaa Itoophiyaa mudate kan paartii aangoo irra jiruun kabeebsaadhaan yookaan fakkeessaadhaan bira darbamee aangoo dheereffachuuf yaalus milkaa'aa hin jiru. Miidhaa lola keessatti qaqqabeef haala qabiinsa mirga namaa qorachuuf sochii taasisaa jiru mormuudhaan ajandaa haqaa ce'umsaa jedhamu kanaan bira darbuu barbaada. Akkasumas gaaffii paartileen siyaasaa kaasan paartiin biyya bulchuu ofii qindeessuudhaan maqaa koomishinii marii biyyoolessaa jedhuun sochii inni taasisaa jirus kaayyoon haqaa ce'umsaa kun yommuu ibsamu dhugaa barbaadu miidhamtoota hirphuu yookaan deeggaruuf araara buusuu yommuu ta'u yaadichi kan dhiyeesse mootummaa dhugaas kan dabse mootummaa ta'uu isaa irraa fudhatama haqaa ce'umsaa jedhamu kun kan nama shakkisiisu ta'uunis ibsameera. Torban darbe keessa addi bilisummaa Oromoof Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n dabalatee paartileen siyaasaa 16 adeemsa marii biyyoolessaa irratti gamtaa uummachuudhaan haala koomishiniin marii biyyoolessaa itti deemaa jiru hirmaachisaaf hunda galeessaa akka hin taane ibsuun isaanii ni yaadatama. Jannati, ay jannati,
Dhaggeeffattoota keenyaa ka caqasaa jirtan qophii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiru ka guyyaa dilbataati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis hongee godina Booranaatti mudate irratti kan fuulleeffatu qophii mata dureen isaa kibba Oromiyaa godina Booranaatti hongee dhalatee wal qabatee beelli seenee ammallee uummata miliyoonatti herregamuuf yaaddoodha jedhu ta'a faana bu'aa. Kibba Oromiyaa godina Booranaatti hongee dhalateen wal qabatee beelli seenee ammallee uummata miliyoonatti herregamuuf yaaddoodha. Akka himamutti Booranni waggaa 40 booda hongee fakkaataa akkasii kan arge. Kanneen haala hongee baroota duraa kana haalaan beekan ammoo hongeen waggoota 40 dura ture sun kan ammaan kan walgitu akka hin taane himu. Inni ammaa kun dorgomaa kan hin qabne godinichatti takkaa mul'atee akka hin beeknedha kan himan. Yeroon roobaa walitti fufiinsaan waqtiilee roobaa 4 fi 5 dabruu irraa hongeen kun mudatuuf sababa kanaanis beelti seenuun gaagama Oromoon Booranaa argee hin beekne kana itti fide. Hongeen kunis beelti uumamtees yeroo tokkichatti kadhalatan osoo hin taane waggoota 3-4 dura irraa jalqabeetii kan mul'ate. Hordoffii fi balaa hongeen kun baatee deemu fagootti ilaalanii hubachuu dhabuu irraa miidhamni hagasii akka hawaasa kanarra ga'u taasisuun waan wal nama gaafachiisu miti. Kana hordofuuf balaa kana xiqqeessuu yoo danda'e ammoo hambisuuf eenyuun iyyuu caalaatti dursa kennee xiyyeeffannoon kan hordofuu fi irratti hojjechuu malee qaama biyya bulchu mootummaa bilxiginnaati. Kun haqa. Dhaabbattoonni gargaarsaa ka biyya keessaaf idil addunyaa kana booda kan isaan gargaarsaaf dirmannaaf hojjetan. Hawaasni addunyaa akka owwaatuufis kan yaamicha godhu sadarkaa duraatti mootummaa uummata kana bulchaa jirudha. Jaarmoonni gargaarsaa kana bu'uura godhachuudhaan kan afaan gargaarsaa dubbatanii fi harka gargaarsaa hiixatan. Mootummaan PP garuu kana gochuuf yeroo hin arganne. Hongichi jiraachuu fi beeltii itti aanee dhufuuyyuu waan irraa dubbataa ture hin qabu. Walumaa gala xiyyeeffannaa hin kennineef jechuudha. Hojiin bu'uuraa mootummichaa waggoota 3 darbanii aangoo karaa qaxxaamuraan qabate karaa ittiin jabeeffatu irratti hojjechuu ture. Kan mootummaan silaa hojjechuu malee fi hanqate addi bilisummaa Oromoo ABO'n bara 2021 wayita hongeen kun mul'ateef gaagama guddaa hin dhaqqabsiisin jiru sanatti hawaasni addunyaa jaarmoonni gargaarsaa addatti tokkummaan mootummoota godina Booranaa fi Gujii keessatti uummata hongeen rukutamaa jiru osoo miidhaan olaanaan isaan irra hin gahin akka dirmataniif iyyaa fi ture. Haala kana keessatti hongeen seenee yeroo argate beela maddisiisuun uummata keenya Booranaa kan gaaga'e. Hongeen dhalate kun beela maddisiisuu qofa osoo hin taane sababoota itti aananii dhufaniin diigumsa hawaasa godinichaa keessatti uumeera. Mootummaan haalli godina Booranaa to'annaa kiyya ala hin baane jedhus dhugaan jirtuu fi uummatichi keessa jiru kana hin ibsu. To'annaa kiyya ala hin baane jechuun maal jechuudha? Sababa hongee kanaan beelti seenuun haqa dirree jiraati. Hongee kanaan bu'uuraa fi madda jireenya hawaasa Oromoo Booranaa akka ta'e horiin gaafaa dimshaashatti gara miliyoona 4 olii ta'an dhumataniiru. Madda jireenya isaa akka ta'e horii fi loowwan Booranaa erga dhumee uummanni kun maaliin jiraata? Beelti dhufuu kan hanqisu maali?
yoo xiqqaate uummanni 800 ol beelamtuu jala jira gargaarsa hatattamaa barbaada. Oromoon Booranaa hongeen itti dhuftee fi sababa kanaanis beeltii isa mudatte bakka jiraataa ture gadhiisee mooraatti walitti qabamee kan gargaarsa eeggataa jiru hedduu ta'uu ragaan mul'ataa jiran. Warra mooraatti walitti qabaman kanaaf gargaarsi ga'aan dhaqqabaa hin jiru. Hedduun isaanii ammoo gara daangaa Keeniyaatti godaanuun lubbuu fi horii isaanii oolfatuuf akka godaanan illee ibsamaa jira. Hunda caalaa kan uummata kanatti qormaata olaanaa ta'e bishaan dhibuudha. Bishaan dhibuun nyaataan ala kan loowwan Booranaa fi horii isaanii miliyoonota fixeedha. Amma horii irra darbe gara namaatti tarkaanfate. Sababa beelaa irraa maanguddoonni umuriin jaaranii fi daa'imman dhibeema xixiqqoo damdamachuu hanqatanii lubbuun du'aa jiran hedduudha. Hawwan hoosisanii fi garaa qabaniifis haalli wayita ammaa Boorana keessa jiru yeroo qorumsaa guddaa itti ta'ee jira. Walumaa galatti hongee fi beelli godina Booranaatti uummata keenya mudatee jiruu fi jireenya isaa hawaasummaa isaa barootaaf ittiin qanani'aa jiraate balaa irra buuseera. Uummanni dur aannan akka bishaaniitti itti gargaaramuuf namaafillee iddoo bishaanii godhee kennu har'a of harkaa dhabee bishaan qoonqoo ittiin jiifatu dhabee innis loowwan isaas dhumuuf ga'u. Kana arguun nama dhukkubsa. Haala ulfaattuu walxaxaa fi gaagaamaamaa kana ga'u godinni Booranaa keessummeessaa jiru mootummaan to'annaa kiyyaala hin baane beelaan namni lubbuun ba'ees hin jiru jechuun dhugaa jiru dabsuu dhoksuu fi xiqqeessuuf yaaluun cubbuudha. Uummanni Oromoo keessaaf alatti dirmannaan Booranaaf godhe dhugaa dubbachuuf jajjabeessaadha. Murnoonni hawaasa Oromoo cufti iddoo jiran maratti nam-tokkee haga gurmuutti wal ijaaranii lubbuu Booranaa oolchuuf ijibbaanni godhaa jiran Oromoo Booranaa bira dabree guutuu Oromiyaatti abdii hora. Abbootiin qabeenyaa Oromoo keessaaf alatti dhaabonnii fi dhaabbattoonni gargaarsaa tumsiif deeggarsi godhaa jiran akkaan nama boonsa. Ta'us Booranni ammallee gargaarsa dhaabbataaf hordoffii cimaa barbaada. Haalli godinichaa gargaarsa yeroo tokkoon kan furamu osoo hin taane dhimma walitti fufiinsa barbaaduudha. Gargaarsi godhamaa jiru jajjabeessaaf abdachiisaa ta'ullee bal'ina rakkoo jiru irraa onoonnii fi godinoonni gargaarsi tasumaa isaan hin dhaqqabne jiran hedduu ta'uu gabaasaaleen ba'aa jiran ni ibsu. Rakkinni Booranni keessa jiru salphaaf akka laayyootti waan irra aanamu akka hin taane dhaabbattoonni gargaarsaaf namoonni carraa dhaqanii Boorana arguu argatan waan ijaan argan irraa ka'anii dubbataa jiran. Balaa hongee fi beelaan walqabatee rakkinootaa fi dhibdeelee godina Booranaa keessa jiran irratti waan argeef qorate irratti hundaa'uudhaan tibbana ka gabaase gareen waldaa hakiimota Oromiyaas kanuma dhugoomse. Akka waldaan kun tibbana gabaasaa baasetti hongee kibba Oromiyaa godina Booranaatti mudateen fayyaa uummataa irraa miidhaa cimaan dhaqqabaa jira. Namoonni beelaa fi dhukkuboota yaalamuu danda'aniin du'aa jiru. Beelladoonni miliyoonaan lakkaa'aman waan jalaa dhumaniif gargaarsa nyaataa ga'aan dhiyaachuu dhabuu irraa kaka'e lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiraachuu waldaan hakiimota Oromiyaa gabaasa isaa kanaan ifa godhee jira. Kun ammoo isa mootummaan naannoo Oromiyaa hongee kanaan namni du'e tokkollee hin jiru jechuun ibse kan soba taasiseedha. Waldaan kun gabaasa isaa itti fufuun hanqinni nyaataa, bishaan qaama keessaa hir'achuu fi dhukkuboonni bishaaniin daddabran dhimmoota fayyaa hongee kanaan walqabatanii uumamaa jiran keessaa kanneen ijoo fayyaa hawaasaa Booranaa gaaga'aa jiran ta'uu hubachiisuun dhukkuboonni hanqina nyaataa walqabatanii dhufan haalaan dabaluu addeessa. Akka waliigalaatti hanqinni nyaataa cimaan
persentii 16.4 yoo ta'u dubartoota ulfaaf hoosisan biratti ammoo hanqinni nyaataa giddu galeessaan persentii 40 ga'uu ibsuudhaan namoonni rakkoo hanqina nyaataan wal qabatee du'aa jiran lakkoofsi isaanii akkaan dabalaa jiraachuu beeksisa. Akka gabaasaa waldaa hakiimota Oromiyaatti sababa hongee godinicha keessatti mudateen weerarri dhukkuba gifiraa kaka'e yoo ta'u godinicha keessatti onoota Moyyaalee, Guchii fi Gamoolleetti namoonni 127 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Lakkoofsi kun bara 2021tti 126 akka ture bara 2023tti gara 396tti ol guddachuu isaa waldaan kun ifa godheera. Itti dabaluunis lakkoofsi daa'imman qe'ee isaaniirraa buqqa'anii miidhaan saalquunnamtii akkasumas lakkoofsi namoota of ajjeesanii naannoo hongeen rukutetti haalaan dabaluu hubachiise. Rakkoo hongeen kun dhaqqabsiise furuuf tarkaanfileen ga'aan hin fudhatamne gargaarsi godhamaa jirus bifa qindaa'een ta'uu dhabuun isaa ammoo bu'aa barbaachisu hin argamsiifne jechuun waldaan hakiimota Oromiyaa qeeqa qabu mul'iseera. Miidhaa fayyaa sababa hongeen ga'u salphisuuf deeggarsi soorataa, nyaata dhangala'oo, qoricha hatattamaaf tajaajila bishaan qulqulluu akka daran uummata kana barbaachisu waldaan hakiimota Oromiyaa tibbana gabaasa baase kanaan ifa godhee jira. Tokkummaan mootummootaa UNA gabaasaa dhiyoo kana baaseen akka jedhetti hamma sadaasa bara 2022tti namoota dhibee hammaataa hanqina nyaataatiin qabaman 27,526 galmeessuun tokkoffaa akka ta'e naannoo Oromiyaati. Isa 2021 fi 2022 wal bira qabnee yoo ilaallu onoota Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti hanqinni nyaataa hamaan harka 21 dabaleera. Gabaasaa Guraandhala 18 bara 2023 baaseen ammoo Guraandhala 2023 booda naannolee hongeen rukutaman hunda keessatti miidhaan hongee daran akka hammaatu ibsuun dabalataan hanqinni bishaanii hamaa ta'e naannoo Oromiyaa onoota hongeen rukutaman 10 keessatti mul'achuu isaa ibseera. Hongee fi beelti godina Booranaa ulfaataaf gaagaa ta'e hunda caalee waan mul'ateef malee godinoota Oromiyaa biroo kan akka Gujii, Baalee, Arsii, Harargee fa'aa keessatti keessumaa onoota fageenyarra jiranii fi gammoojjummaa qaban keessatti hongeenis beeltis uummata akkaan miidhaa jiraachuun bal'inaan gabaasamaa jira. Gargaarsi uummata kana dhaqqabaa jiru akka hin jirres addeessameera. Harresuudit bijinuugen haganu guut eewaa haganu guut ol deemtuun daa'imaa kichuun lafaa dhufti
Kormee beelli butee waan nyaatu gaafatti. Sagaltam bobboftu Harra jenne maraaf nu dhaqqaba lammi Kan qabdurraa godhuuf sinan qatu humni Deessu dinqa jirtu marrumaan wal nugee Tukku gamisni kuufee gamisni na qabu argaa anaan jechuu namu waliin dhabu gufaatuun kiyya keeti cabnoliin okkolla kufnu solumaan ceenu soliin offolla dheebuun kan kee kiyya beelli keenaaf beela waliin ga'uu dhabaan dhandhamanna hila ijji bitaaf mirgaa illaaltu kophaatti warra birraa dhufu malaalolitti. Waliif yaabeemmannu waliif adeeffannu galtee baraan galteef lammiif haadha qabnu nuti qaama tokko miila hanga mataa hangafti abbaadhaa maaf dhaba dadmataa Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya roobii dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.